duraan dursa hunda keessaniinuu baga singee baga ayyaana irreechatiin singee jecha dhaamsa koosiniif dabarsaa nutis immooti nuti dargaggoonni qeerroowwan asirru kuni marti keenyaayyuu guyyaa kaleessaatirraa guyyaa dheengadaattirraa eegallee gara hora Finfinnee ni deemna jennee turre humna waraanatii karaarraa deemneerra guyyaa kaleessaatillee gara Bushooftuu deemnutti jecha gandaa kaasee bulchiinsa kaasee aga aanatitti dawwalamee toy akka hin deewamne jechuudhaan nu dhorkame aga yoonaa kanatti iddoo kana jirra hundi keenyaayyuu. Eshi bara kanaan kan nu ga'e bara gireetiris nu haa ga'u guddaa carraa kan argachuu biyyatti baay'ee isinin galateeffadha. Nuti qeerroon ganda kana guyyaa kaleetirraa kaanee jechuudha gara irreecha awuraar sadii fi Finfinnee deemuudhaaf tattaaffii guddaa goonee jirra. Isa kanaaf immoo iyyuu bulchiinsa keenyas guddaa nuuf haa galatoomuti. Innillee nu faana baay'ee nu wajjiniin maqaa baay'ee argateera waan ta'eef kanaaf bulchiinsa aanatis bulchiinsa gandaatis hin deemne waan jedhaniif sababa dhibee kanaatiif hin deemina jedhanii waan dhorkaniidhaaf nuti immoo aadaa keenya duudhaa keenya hin gadhiisnu jennee bakkuma jirrutti aadaa keenya hin kabajanne jenneetini kunoo akka amma akkatti wal bira jirru kanaan qeerroon keenya hundinuu tokko taaneetini aadaa keenya kabajachaa jirra. Ambarnaan nu ga'e gireenis nu haa ga'u baay'een natti gammachuurra jira ammaan tanatti galatooma jechuu barbaade ammaan tanatti.